Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo akkuma kanaan duraatti raadiyooneedhaan dambalii gabaabaa meetirbaandii 22-25-31 irratti guyyaa har'aatii jalqabee immoo televezyiiniidhaan toora saatelaayitii Itiyoo-saatiin kallattiidhaan Waashingtan DC irraa isinii darba. Guyyaan har'aa wixata fulbaana 20 bara 2022 akkasumas immoo akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo fulbaana 10 bara 2014 kan isin keessummeessu an Bafqaaduu Morodaati. Karaa teeknikaatiin immoo kan qophii kana isiniin ga'u Nugusuu Taammireeti. Oduu har'aaf qabnu kan isinii dhiyeessitu Tuujubee Horaati. Gara Tuujubeetti isin dabarsa. Attamooltan oduun ammaaf qabnu kunoo. Mootummaan Tigraay bulchiinsi pirezidaantii Joo Baayidaniif mootummaan Yuunaayitid Isteetsi akkasumas manni maree bakka bu'oota biyyattii rakkoo Tigraay keessaaf furmaanni karaa nagaa akka argamu tattaaffii dhaabbataaf ijaaraa ta'e gochaa jiruuf galateeffatee ibsa baasee jira. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi seera namoomaa akka sadarkaa addunyaa cabuusaaf dhiittaa mirga namaa mootummaa Itiyoophiyaa Eertiraaf humnoota naannoo Amaaraa Tigraay keessa sosso'aniin raawwatamu ilaalchisee tarkaanfii adda addaa inni fudhateef mootummaan Tigraay galata qabaa jedha ibsisuun. Humnoonni Eertiraaf kan Amaaraa Tigraay keessaa ba'anii wal waraansa naannoo Tigraay keessatti geggeeffamaa jiru karaa nagaan furmaata akka argatuuf lola dhaabinsi marii irratti hundaa'e akka tolfamu waamicha dabarsuusaas ni yaadanna akka jedhu ibsisuun gama sanaan Yuunaayitid Isteetsi marii lola dhaabinsaa michoota sadarkaa addunyaa akka biroo waliin akka mijeessu ni affeerraa jedha. Ajajji sadarkaa addunyaa Baayidan mallatteessan ture dhagahamuyyuu rakkoo naannoo sana keessaa furuuf deeggaruu gama laaleen daandii dheeraa deemuu danda'a jedha ibsichi. Siyaasa Itiyoophiyaa keessaaf rakkoo gargaarsa namoomaa biyyattiif deebii kennuuf jecha labsii nageenyaa kan hatattamaa Itiyoophiyaa keessatti labsuu isaanii mootummaan Tigraay ni simataa jedha. Pireezidaanti Baayidan rakkoon kun nageenya biyyoolessaaf imaammata Yuunaayitid Isteetsiif yaaddoo kana dura hin baratamin ta'uusaa adda baasuun isaallee sirriidha jedhee jira. Ibsi mootummaa Tigraayin bahe kun. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden mootummaa Eertiraaf Itiyoophiyaa irra uggura kaa'uuf murtii isaan murteessan mootummaan Eertiraa sanbata darbe fulbaana 18 bara 2021 ibsa baaseen cimsee mormee jira. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi mul'inatti weerara kan geggeesseef daa'immaniif dubartoota Tigraay akka qabsiisaatti fudhatee gara dukkanaatti oofaa akka jiru TPLF'n qeequu mannaa TPLF'n oolchuuf jecha adeemsa inni hordofee jiru seenaan dhiifama gochuu fi kan hin dandeenye gocha haqaan alaati jechuudhaan mootummaan Eertiraa balaaleffateera. Murtiiwwan Yuunaayitid Isteetsiif gamtaa Awurooppaan darbaniif tarkaanfiiwwan fudhataman walabummaa maqaa biyyootaa fi uummataa akkasumas olaantummaa biyyaa hadheessuudhaan sodaachisanii amansiisuuf kan dirqisiisan waan ta'eef seeraan fudhatama hin qabu jechuudhaan mootummaan Eertiraa ibsa baaseen murtii Joo Baayiden dabarsan cimsuun mormee jira. Phaaphaasiiwwan waldaa Ortodoksii Tawaahidoo 12 kanneen kutaa lallabaa kaaba Ameerikaaf fulbaana 17-18 gorsitoota miseensota mana maree bakka bu'oota Itiyoophiyaa Riippaabilikaanota 6 fi Dimookiraatota 5 kanneen keessaa 9 senataroota yoo ta'an 2 immoo miseensa mana maree akkasumas aangawoota ministirii dhimma alaaf dhaaba misoomaa gargaarsaa Yuunaayitid Isteetsi kan USAID waliin wal arganii mari'atanii jiran. Phaaphaasiiwwan kun Itiyoophiyaan kurna 3 darban keessa hookkarri gosaaf amantii hamaa ishee mudate jechuudhaan gaddaan dubbatanii jiru. Dhiyeenya immoo guutummaa biyyattii keessatti jeeqamni ka'e kan isaan yaaddesse ta'ullee ibsaniiru. Amantiif gosa utuu addan baasiin haleellaa gara jabinaa lubbuu namaa galaafataa jiru kana mormuudhaaf deeggarsa bakka bu'oota uummataa barbaaduuf jecha marii kanaaf dhufuu isaaniillee dubbatan. Wal waraansaaf badiisa naannoo Amaaraaf Affaar akkasumas rakkoo namoomaa Tigraay keessaa laalchisee yaaddoo qabanillee aangawoota Yuunaayitid Isteetsiif ibsuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Naannoo sana keessatti balaa namoomaa dandammachuu hin danda'amne mudachuusaa aangawoota ministirii dhimma alaa waliin haala Itiyoophiyaa kan yeroo irratti marii geggeessaniin haala Itiyoophiyaa keessaa kan ammaa jijjiiruuf kan gargaarsa namoomaa Tigraayin dhaqutti danqaa ta'e waliigalteen lola dhaabinsaaf mariin geggeeffamuu qaba ka jedhullee tuqanii jiru. Baatii waxabajjii bara 2021 mootummaan federaalaa Itiyoophiyaa lola dhaabinsa gamtokkee erga labsee booda humnoota TPLF'n kan tuqatame haleellaa waraanaallee balaaleffataniiru. Phaaphaasiiwwan kun bulchiinsi Baayiden Itiyoophiyaa laalchisee imaammata daran madaalawaaf kan haqaa qopheessuu akka qabuuf hariiroo seena qabeessa biyyoota lamaan gidduu jiru akka eegu gaafataniiru. Gareen kun kan Yuunaayitid Isteetsi keessa maadheffate karaa garee isaa bu'aaf hin hojjenneen doolaara 400,000 walitti qabuudhaan gargaarsa Maqalee, Matakkal, Axaayee keessaaf oolu gumaachee jira.
Itti dabaluudhaanis Itoophiyaa adabuuf kan irratti mari'atamaa jiru seera daldalaa kan carraaf guddina biyyoota of Saharaa gadi kan gabaa Ameerikaa keessatti hirmaachuuf ta'u kan bara 2020 keessa mana maree Yuunaayitid Isteetsiin bahe AGOA keessatti hirmaannaa Itoophiyaan qabdu haaressuun barbaachisaa ta'ullee mari'atanii jiran walitti bu'iinsa biyyattii keessaaf aangawoonni Yuunaayitid Isteets furmaata nageenyaa mootummaan Itoophiyaa godhu akka deeggarullee waamicha dabarsaniiru. Manni murtii olaanaa Ruwaandaa kan mootummaan Ruwaandaa shororkeessummaan himate Pool Rusesabaginaaf kanneen biroo 20 irratti adeemsa seeraa jalqabee jira. Rusesabagina kan fiilmii Hotel Ruwaandaa jedhu keessatti mul'ifameef ennaa fixiinsa Ruwaandaa bara 1994 hojjetaniif jecha hagayya bara 2020 utuu biyyattiidhaa baqataa jiranii Ruwaandaatti deebifaman. Isaaniif kanneen biroon 20 ta'an kan mootummaan shororkeessummaan himate garee FLN jedhamu garee milishaa waliin hariiroo qabu jedhamuudhaan himannaalee yakkaa 13 himataman. Rusesabaginaan himannaa irratti dhiyaate haalanii jiran. Gabaasaaleen New York Times akka tuqanitti abbootiin alangaa Rusesabaginaa hidhaa umrii guutuun akka adaban kan gaafatan yoo ta'u himatamtoota kanneen biroo irrattis adabii adda addaa akka darbu gaafatanii jiru. Rusesabaginaan hidhaa waggoota 25 adabaman. Kate Gibson abukaatoolii Rusesabaginaa keessaa tokko yoo ta'an Jeenevaa irraa VOA'f akka ibsanitti adeemsi seeraa har'aa isa kamiinuu haa ta'u isaaniif maatiin isaanii yakka ilaalcha har'aa ulaagaa murtii haqaa sadarkaa addunyaa hin guutu jechuun mormanii jiran. Ministeerri humnootii hidhatan ka Faransaay hoogganni waraana biyyattii loltoota bitaman Raashaa maalii seensisuuf marii jalqabe akka dhaabu akkasumas baatii onkoloolessaa keessa waadaa ajaja olaantummaa seeraa bakkatti deebisuuf seene akka eegu dhiibbaa gochuuf jecha dilbata kaleessaa maalii seenanii jiran. Maddeen dippiloomaasummaa nageenyaa Rooyitersiif akka gabaasanitti kan umriin waggaa tokko ta'e bittaan waraana maalii bitamtoota waraana Raashaa mindeessuutti ka dhiyaate ta'uusaaf Faransaay immoo qopheen akkasii itti fufataanaan humnoonni see gamas jiraachuu waliin kan wal simu miti jechuudhaan tarkaanfii kana ittisuuf sochii dippiloomaasummaa jalqabdee jirti. ECOWAS akkasumas michoonni kanneen biroon kanneen naannoo Saahel keessaa finxaaleeyyiitti duulan illee waliigalteen kun dhiibbaa inni qabaatu laalchisee yaaddoo qaban ibsanii jiran. Bittaan waraana maalii kan hagayya bara 2020 aangoo qabate garuu Faransaay duula leellistoota hidhata alqaayidaa qaban waliin geggeeffamu gad xiqqeessite jechuun qeeqee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Daawwattoota keenya oduudhaa fi tujubee galateeffachaa amma immoo gabaasaalee keenya warra afanitti ceenaa nu wajjiniin tura. Waraana bilisummaa Oromoo isa mootummaan Itoophiyaa shororkeessummaatti ramadee Oneg Shanee jedhee waamuu fi hoogganaa kibbaa kan turan Gullichi dhangee nageenyaaf jedhanii yookaan nagaadhaan qabsaa'uudhaaf mootummaa Itoophiyaatti harka kennuu isaanii hangafoonni mootummaa dubbataa jiru. Dhimma kanarratti gabaasni Naatoor Markaa dhiyeessee qophaa'ee jira. Gara isaattiin isin dabarsa. Ajajaa riphxee loltoota mootummaan Shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waaman zoonii kibbaa duraanii Golicha dhengee gama nagaan qabsaa'uuf murteessuu isaanii ibsanii jiru. Golicha dhengee wayitaarra ganama Keeniyaarraa gara Itoophiyaatti deebi'uun buufata xiyyaaraa idil addunyaa Boolee ga'an simannaan hangafoota mootummaa olaanoon taasifamuuf sabaa himaalee biyya keessaaf kan himan. Sababaan itti gama nagaatti dhufaniif yoo ibsan illee dhiyeenya kana gareen riphxee loltoota kanneenii adda bilisa baasaa uummata Tigraay abutu wajjin hojjechuudhaaf waliigaltee taasise mormuun akka ta'e ibsanii jiru. Tokko wanti warjuntaa waliin nu qabsiisisu gonkumaa hin danda'amu. Inni kunini fedhii fi dantaa fi humna uummata Oromoo keessaa ufaquu ta'a jechuudha. Jaalala uummata Oromoo irraa qabaachaa turan san ofitti addeessuun yoo gara badiitti geessu malee gara eebbaa fi jireenyaaf jiruutti waan hin geessineef umrii ofii balleessuun hin barbaachisu. Yeroo ofii gubanii yeroo guddina biyya kana gubuunis hin barbaachisu. Dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa Golicha dheengeef hangafoota simannaa taasisan keessaati murtoo Golichaa gama gaarii isaan akka ilaalan ibsanii jiru. Miseensota riphxee loltoota warra biroof illee waamicha dhiyeessanii jiru obbo Geetaachoon.
Kanaaf kanaan booda achi keessatti adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliinis walitti dhufuu hin dandeenyu, shanees taanee kallattii kanaan itti fufuun hin danda'amu. Kanaan boodas qabsoon waraanaa gaaffii uummata Oromoo deebisuu hin danda'u amantaa jedhu waan qabuuf gara kanatti akka dhufe kan inni murteessee qaamolee hawaasa naannoo sana jiran abbootii gadaatii fi jaarsolii biyyaaf hooggansa naannoo sanaatti fi hooggantoota mootummaas kallattii garaagaraatiin jiran dubbisee gara biyyaatti galuuf kan murteesse kanarraa ka'e jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaas uummata Oromoo waraanuurraa uummata Oromoo gidduutti waraana geggeeffamu keessatti qooda fudhachuun narra hin jiru. Warra diina Oromoo ta'anii wajjin walii galuurraa narra jira jedhee murteessuu isaatiif simannaa gootummaa godheetiiti kan inni simatee har'a ganama kan inni gara biyyaatti deebi'e jechuudha. Obbo Geetaachoon gama nagaan mari'achuuf qophiidha jechuun hirmaannaa qabsoo goolichaa ilaalchisuun illee akkas jedhanii jiru. Biyya kana keessatti meeshaa kaasuudhaan yookaan immoo rasaasaan yookaan hidhannoodhaan qofaa gaaffiin uummataa deebi'uu hin danda'u yeroo jedhamu gaaffiin uummataa hundi deebi'eera wanti hafu hin jiru jechuu miti. Gaaffii uummataa kamiinuu karaan ittiin deebisuu dandeenyu waliin mari'achuudhaani galma keessatti mari'annee walii gallee deemuu dandeenya. Paartii mataa isaa hundeessee yookaan paartii hundaa'ee jiru keessatti qooda fudhatee yookaan hojii dhuunfaa isaa jiraachuu danda'a yookaan immoo qabsoo uummatichaa kallattii filateen keessatti qooda fudhachuu danda'a. Ammaaf kallattiin gara fuulduraatti mootummaan kan godheef waliin qabsoowuu dandeenya, waliin gaaffii uummataa deebisuu dandeenya, waliin rakkoo uummataa hiikuu dandeenya. Kanaaf waamicha kana fudhattanii warri deebi'uu barbaadan deebi'aadha waamichi godhame. Murtoon kan goollichaa akka jirutti ta'ee garuu isarraa kan hubanne amma ibsaa yeroo miidiyaaf kennus kan inni kaase karaa nagaatiin alammaan booda meeshaadhaan biyya kana keessatti aangootti dhufuunis eenyuyyuu ari'atee aangoo qabachuu hin danda'u, eenyuyyuu karaa kanaan aangoorraas qabu akka hin dandeenye amaneera. Kanaaf karaa nagaatiin qabsaa ergaa jedhu kan inni dabarse. Kanaaf fuula dura kallattii barbaadame kamiinuu mootummaan naannoo Oromiyaa waliin hojjechuudhaaf qophaa'aa ta'uusaa ibseetii jira. Inni immoo murtoo mataasaa gara fuula duraatti waan murteessu irratti murteessee kallattii qabsoo itti fufuu danda'a jechuudha. Dhimma kanarratti gama hooggantoota waraana riphxe loltootaarraa yaada gama isaanii beekuudhaaf yaaliin taasifne ammaaf milkoofne yoo itti milkoofne qabannee dhiyaachuudhaaf yaalla. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Daawwattoota keenya amma immoo beeksisa teessoo keenyaa irratti isinitti himnu irratti isin dabarsina. Ammas nu wajjiniin turaa hordofaa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argattu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees West. Lakkoofsa addaa ka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV Afnet HD yookaan TVMC Duwwaa 6,229 kanneen raadiyoodhaan dhaggeeffachuu feetan immoo meetir baandii 22 yookaan kiilooherzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiilooherzii 10,040 irratti meetir baandii 31 yookaan kiilooherzii 10,485 irratti sa'aatii wal fakkaataan nu argattu. Akkasumas marsariitii feesbuukii, tiwiitarii, instaagiraamii irratti nu hordofuu dandeessu. Sagalee Ameerikaa. Daawwattoota keenya ammoo qophii itti aanutti darbina. Itoophiyaa keessatti lammiileen biyyattii wantoota jireenyaaf barbaachisaa ta'anii kana akka mana jireenyaa, uffata, nyaataaf dhugaatiidhaan of danda'uu hin dandeenye. Sababni isaa ammoo kan akka beektonni yookaan qorattoonni nutti himaa jiranitti imaammata diinagdee itti fufiinsa qabu dhabuudha. Imaammanni diinagdee jiraatullee ammas waan itti fufiinsa hin qabne rakkinni kun uumamaa jira. Dhimma kana irratti torban darbee gabaasaa isiniif dhiyeessinee turre.
har'a immoo kutaa lammaffaa gabaasa sanaa isiniif dhiyeessina. Gabaasaan keenya Mitikkuu Fiqaaduu daldaltootaa fi warra ogeeyyota diinagdee asoosiisuudhaan gabaasa itti aanu isinii dhiyeesseera wajjiniin hadhaggeeffannu. Kutaa tokkoffaa sagantaa kanaa keessatti torban darbe keessummoota yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan keessaa obbo Xila'uun Caalaa hojii daldalaa irratti bobba'anii kan jiran. Itoophiyaan biyya qabeenya uumamaan badhaatedha. Garuu qabeenya uumamaan badhaase kanatti kalaqa ofii ida'uu waan hin dandeenyeef rakkoo diinagdeef saaxilamte yaada jedhu ibsanii ture. Dr. Sinnashaw Taammiruu ogeessa diinagdee kan ta'an immoo diinagdeen Itoophiyaa harki caalaan qonna irratti kan hundaa'edha. Sanuyyuu qonna mala ammayyaan hin qotamne waan ta'eef oomishaa fi oomishtummaan yeroo yeroon gadi bu'aa deeme. Kana malees inni uummataa akkuma dabalaa deemeen lafti qonnaa dhiphachaa deemuun guddina diinagdee biyyattii irratti dhiibbaa guddaa uumeera jechuun yaada isaanii ibsuu isaanii akkasumas Dr. Tafarii Dhaabaa barsiisaa fi ogeessa diinagdee kan ta'an immoo diinagdee Itoophiyaaf bu'uura kan jedhamu qonnaala garuu innis bara dhufaa darbe ammayyoomuu hin dandeenye jechuun rakkoo diinagdee Itoophiyaaf sababa dhiyeessuu isaanii fi dhimma rakkoo diinagdee Itoophiyaa irratti gaafatamanii yaada kan kennan ministeera faayinaansii Itoophiyaatti ministeera deetaa kan ta'an Dr. Iyyoob Takkaalli kun imaammata diinagdee Itoophiyaatti jiraachuu himuun waggaa 2 dura yommuu fooyya'insi sirna diinagdee mootummaan qoratamuu jalqabu gaaffiin jalqaba ka'e uummanni biyya kanaa maaliif wantoota ilmoo namaaf barbaachisoo jedhaman guuttachuun rakkoo ta'e kan jedhu ture jechuun kaasuu isaanii akkasumas Itoophiyaan imaammata diinagdee qonnaan durfamuun hordofa jechaa baate garuu biyya konkolaataa VAT qaraxaan ala galchaa tiraaktara qonnaa irratti immoo qaraxa muraa turtela kunis rakkooma imaammataa akka biyyaatti hordofamaa turedha jechuun himuu isaanii fi yeroo ammaa mootummaan imaammata kana sirreessuu isaa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaa lammaffaa sagantaa kanaa keessatti immoo Itoophiyaan rakkoo imaammata investimentii illee qabaachuun rakkoo diinagdee keessaa ba'uu hin dandeenye kan jedhan Dr. Tafarii Dhaabaa humna nama barateellee gatii gadaanaan qacaruun miidhama diinagdee isa biraa akka ta'edha jechuun ibsu. Kabraa foreign direct investment wajjin wal qabate rakkoo imaammataa guddaa qaba ture. Rakkoon imaammataa inni guddaan qabu maali? Tokko akkaataadhuma jara kanatti waamanii yookiin immoo waadaan isaaniif galan. Cheap laborii qabna koottaa jedhani. Cheap laborii qabna koottaa jechuun laborii keenyaa akkuma garbaatti amma barbaadan kaffaltanii fi itti fayyadamuu dandeessu jechuu ta'uu irra ture. Garuu waan ta'e akkas ture. Biyyi kun biyya minimum wage low hin qabnedha. Lammaffaa jarri foreign direct investmentiin dhufan kun akkaataa isaanitti lafa fudhatan. Akkaataan isaanitti liqii fudhatan dogoggoratu. Tokko immoo waanuma oomishanillee biyya keessatti illee akka hin gurguran dhorkamaa turan. Directly ala biyya isaaniitti akka isaan ergan. Probably kun eeboo foreign currency'dhaaf qabnu ta'uu danda'a. Positive yaadamee ta'uu danda'a garuu dhiibbaa guddaa immoo fideera jechuudha. Lafa keenya qabsiisanii maallaqa mootummaa irra liqeeffatanii akka isaan hojjetan taasisan. Kolaateraalii isaan qabsiisan lafa keenya maallaqa isaan itti hin hojjennanii fudhatan birrii keenya. Hardi karansii jedhamu sanallee hin finne jechuudha. Dogoggoree imaammataallee ture jechuudha. Itoophiyaatti rakkoo investimentiin fide osoo hin taane akkaataa investimentichi itti hoogganametu rakkoo qabaachaa ture fi formiin diinagdee amma Itoophiyaatti taasifameeru immoo isa kanaaf furmaata fideera kan jedhan Dr. Iyyoob Takkaalli. Investimentii biyya garaagaraa fiduun kun jalqaba abaacaadaa diinagdeeti. Rakkinni isaa investimentii guddisuu jajjabeessuu osoo hin taane akkamitti hoogganne investimentii kana irratti kan ture. Uummata keenya diigee manaa buqqisee lafaa buqqisee investimentiin dhufu funyaan keenyaan haba'uu hin barbaannu kan jenne gaafa geeddaruu kun jalqabe maaliif investimentiin jireenya namaa kan geeddaru jireenya qotee bulaa kan geeddaru namni ol qabatee akka guddatu kan godhu malee uummata gadoodaa maqaa investimentiidhaan waan godhamu ta'uu hin qabu. So kana sirreessuu jalqabne jechuudha. Karaa kana geeddaramsa hedduu jira. Itoophiyaan humna oomishuu danda'u hedduu qabdi jedhama garuu maaliif itti fayyadamuu dadhabde gaaffii jedhu gaafatamanii Dr. Tafariin yommuu deebisan akkas jedhu. Inni namaa keenya kuni imaammanni sirriin yoo jiraate hojiitti gala. Dargaggeessi keenya kuni carraa liqii yoo argate hojjechuu danda'a. Obbo Fiqaaduu Daggifee immoo gama isaaniin imaammanni barnootaa Itoophiyaan hordoftullee rakkoo waan qabuuf rakkoo diinagdee ishee furuu hin dandeenye jedhan. Barumsi biyya kanaa baadiyyaa jijjiiraan jiru. Tokkoffaa barumsa more of practicality ta'ee miti. Lammaffaa teekinooloojii barumsi illee odoo gargaaree teekinooloojii argachuuf qarshii barbaachisaa. Qarshii argachuuf immoo amma liqumti biyya keenya illee siistamni baankii biyya keenya illee gara qonnaa irratti baay'ee waan gargaaraa jiru miti.
Liqaan dhaabbilee faayinaansii Itoophiyaa baadiyyaa giddu galeessa godhachuu dhabuun rakkoo imaammata diinagdee biyya kanaa gara duubaatti kan harkise ta'uu kan himan Dr. Iyyoob Takkaalliin yeroo ammaa garuu baankiiwwan Itoophiyaa keessa jiran hundi liqaa liqeessan keessatti 5% qonnaan bulaaf akka liqeessaniif imaammanni haaraan ba'uus eeraniiru. Seektarri faayinaansii biyya kanaa qotee bulaaf horsiisaa bulaa keenya kan dagate kan keessaa baase ture. Magaalaa irratti xiyyeeffata. Humni guddaa biyyaa garuu kan jiru baadiyyaa keessa. Egaa tokko kan seektara faayinaansii riifoorm gaafa goonu kan geddarame tokko ilaalcha kana geddarudha. Kana geddaruuf immoo afaanumaan naayee qonna irratti xiyyeeffachuu qofan tun taane karaa tokko dirqisiisuudhaan. Fakkeenyaaf baankonni liqii kennan keessaa minimum percentage qotee bulaaf kennuu qabu kan jedhama dirqama ta'ee jira. Karaa gara biraa baankonni yeroo baay'ee kan kaasanii liqeessuu barbaanna garuu jarri kun kolaataraal waan qabsanii mana hin qabanii jedhumni. So kana hiikuuf immoo waan qotee bulaaf horsiisee bulaan keenya qabu maayinni looni gaala isaati reetti isaati hoolaa isaati. Waan akkasii kana waan movable property jedhamu wantoota socho'u kana akka kolaataraal ta'ee baankitti qabsiisee liqeeffachuu danda'uu fi seerri haaraa ba'ee duruu oolee jira. Rakkoowwan siyaasaa yeroo yerootti mudatan fi waajjiraalee mootummaa keessatti adeemsi fooyya'aan dhabamuun namni waa'ee diinagdee akka hin yaadne taasisuun rakkoo isa biraa ta'uu himu. Obbo Xilawuun Caalaa. Riisorsiin guutuutu jira. Birookiraasiin mana mootummaa garuu rakkoo biraati. Haalli siyaasa biyyattii daandii sirrii qabaannaan imaammata diinagdee fooyya'aa qabaannaan akkasumas hoogganaa barate qabaachuunii fi kaapitaalli jiraannaan diinagdee Itoophiyaa sirreessuun ni danda'ama kan jedhan immoo Dr. Sinishaw Taammirooti. Maallaqi jiraannaan kaapitaaliin jiraannaan siyaasa sirrii taanaan namooti hooggantoottis baay'ee beekumsaanis qaroominaanis yoo guddachaa dhufanii waan hundumaa sirreessanii iddoo gaga'uun danda'ama. Yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti rakkoon nageenyaa jira. Bakkeewwan tokko tokkotti immoo namni beelaaf saaxilamuun gabaafamaa jira. Gama biraan magaalota keessatti qaala'insa jireenyaan namni hedduun rakkoof saaxilameera. Rakkoowwan kanneen keessa taa'ame immoo fulbaana 24 dhufaa jiru kanatti Itoophiyaatti mootummaa haaraan hundeeffamuuf akka jiru ni beekama. Mootummaa haaraan hundeeffamu kun rakkoo diinagdee amma jiru kanaaf abdii akkamii fidee dhufa jedhamanii kan gaafataman deetaan ministeera faayinaansii Itoophiyaa Dr. Iyyoob Takkaalliin yaadatti aanu kanaan ibsu. Rakkinoota jettee rakkina nagaas haa ta'u rakkina qaala'insa jireenyaa kana hiikuudhaaf mootummaan jiruu guddaatu irraa eegama. Jiruu guddaatu immoo irraa eegama. So uummanni keenya abdii godhachuu qabu mootummaan akkas sa'aatii 4-5 dhaabbatee amma halkan sa'aatii 6 dhaabbatee filate kana mootummaa ituu rafiin bulu mootummaa ummataaf dhimmu mootummaa ladheessaarraa jireenya uummata keenyaa geddaruuf tiraajeektarii biyya kanaa geddaruuf hojjetu ta'a. Mootummaa yaada haaraa fida dhufu kan ta'u kanaaf hundumaafuu isaan mara kana keessa jiru iddoo rakkinni jiru uummanni keenya iddoo tokko tokkotti badoodamaa jira rakkachaa jira beekna kun yerootti hiikamu ta'a. I'm very sure waggoowwan 5 kun biyya kana irratti jiruu bu'uura qabu yerootti hojjennudha kan ta'u kanaaf immoo uummanni keenya nu duukaa jira. Jabaannee hojjennaga. Finfinnee irraa gabaasa raadiyoo Ameerikaaf qindaa'eef Mitikkuu Fiqaadu. Galatoomii Mitikkuu daawwattoota keenya amma immoo gara gabaasa keenya itti aanutti ceena akkuma beekamu irreechi gulantaa addunyaa irratti kabajamaa jira. Kana keessaa isa tokko kan ilaalu irratti dabarsinaa deemnaa amma gamasitti ceena. Ayyaanni irreechaa baranaa as Yuunaayitid Steet keessatti kutaa Minisootaa sanbata dheengaddaa hora Nikoolaasitti kabajamee ooleera. Gabaasaan keenya Alamaayyoo Qannaa namootaan kabaja kanarratti hirmaatanii fi hooggantoota hawaasaa achi haasofsiisuudhaan haala kabaja sanaa irratti gabaasa qopheessa qaba. Amma gara Alamaayyootti isin dabarsa. Hawaasni Oromoo Minisootaa jiraatu irreecha bara kanaa hora Nikoolaas handaara magaalaa Minneapolis jirutti sanbata darbe kabajate. Minisootaa keessatti irreechi kan kabajamuu jalqabe bara 2002 yommuu ta'u bara sanarraa eegalee waggaa waggaan guddachaa fi baay'inni hirmaattotaas dabalaa akka jiru
Abbaa Malkaa irreecha laga Nikomos kan ta'an Abbaa Biqilaa Dhaabaa sagalee Ameerikaatti himan. Ani amma gara waggaa torbaffaa kiyya kan kabajee bara 2014 kan biyya kana dhufe akkasii asumatti hin kabajnaa. Warri tanaan dura na dura ture yeroo baay'ee gara waggaa 15 kana warri ta'anii jiru. Akka oduu dhagaye kaayyoonsa aadaa Oromooti, qabeenya Oromooti, eenyummaa Oromooti. Irreessi ganna boruu gannaa bacaqii gannaa san boruu gannaa san Rabbi waan an ceesise birraatti an deebise ibsaa ibsee birraatti ceeneedhe lagni hir'atee hundumtuu calalee firri gamaa gamana walitti dhufee akka nagaa wal gaafatu durii kaasee dhaloo akka seenan jedhu dhaloota kiristoosii kaasee ummanni kush hoggaa'in ummanni Oromoo isa keessaa qaama tokko garee tokko waan ta'eef hamma ammaatti yoo qallaterre abaabileen keenya akaakileen keenya qabatanii sadarkaa kanaan ga'anii waan ta'eef waan uumame odoon ta'in namtolchee odoon ta'in kan sirna gadaa wajji wal qabate wanti irreechaa kun wanti Oromoo kun wal qabatee jira hunduu kophaa isaan deemu miti. Qabeenya Oromoo tokkummaa Oromoo awwaaqa ittiin araarfatu kan nama waldhabee ittiin araarfatu. Amminaan ga'ee bacaqii gannaa keessaa boruu lagni calalee birraatti waan dhibaatisan isa galata galfata. Obbo Lammii Shunaa qindeessaa koree irreechaa yommuu ta'an irreechi bakka namoonni walitti mufatan yoo jiraatan illee dhiifama waliif godhan bakka araaraaf nagaati jedhu. Ani maqaan koo Lammii Shunaan jedhama. An dhufneefis irreessa magaalaa Lakkoo kan Oromiyaa xiqqaa irratti gaggeessuuf irreessa kanarratti qooda fudhannee Oromoo wal agarree Oromoo walitti baanee isa biyyaaf nagaa hawwinee isa danaafis nagaa hawwinee akkanatti birraa keenya akka saba keenyaatti booqaa birraatti nan dhugee galateessinee galata gochuuf asitti baane. Irreessi kun bara 2002 jalqabee bara 2002 eegalee hanga har'aatti kabajamaa jira. Dhugaa footee bara baraan itti dabalaa hafuura Oromoo duukaa deema. Gammachuu fi dallansuu Oromoo duukaa deema. Waldaa hawaasa Oromoo Minisootaa bakka bu'uun sirna irreechaa irratti kan hirmaatti bashannantuu Abdulqaadir waldaan isaanii koree irreechaa waliin ta'uun milkaa'ina isaaf hojjechuu himanii aadaa fi seenaa Oromoo dhaloota haaraa barsiisuuf hojjechaa jiraachuus dubbatte. Ani irreeffachuu dhufe irree kenna aadaa kennas boonsuu akkasumas aadaan calaqqisiisuu qabna yoo nu calaqqisiisne akka ijoollee lafaa dhufu jirtu kanaati yoo amma calaqqisiisne borullee eenyutti hafaa eenyutu dhaalaa kan jedhu numa jajjabeessu aadaa kenna mul'isu irree kenna san hojii agarsiisu. Waldaan hawaasa Oromoo wanna isaan nu gaafataniin bira dhaabbachuu balballi kennaa isaaniif banaa ta'e ka isaanillee nu banaa ta'e waliin dalannee wajjin harka wal qabannee irree walii ta'uudha. Maqaan koo Boontuu jedhama. Har'a guyyaa irreechaa Minisootaatti kan kabajamudha. Isa kabajuufne baay'ee namatti tola. Baay'ee guyyaa addaadha. Namoonni Oromoon tokkotti bareedee dhufee ol ga'ee baay'ee namatti tola, baay'ee bareeda kana kabaju. Imala tajaajila fayyaatiif Itoophiyaa kanaan dura deemanii akka turan kan himte lammiin Ameerikaa Liisaa Bitireer gara fuula duraattis Itoophiyaatti imala wal fakkaataa gochuuf karoora akka qaban dubbachuun uffannaa aadaa Oromoo uffattee kabaja irreechaa irratti argamuu isheetiif gammachuu qabaachuu himte. My name is Lisa Butner, but I'm just here because Maqaan koo Liisaa Butner jedhama. Sababni ani asitti argameef uummata kana nan jaalladha. Hojii taadduuf tolchaan hawaasa isaaniif hojjechaa jiran waan nan jaalladhuuf itti hirmaachuun barbaada jetteetti. Kabajni irreechaa sirna kabaja guyyaa galataa biyya kanaarra caalaa bal'aadha. Akkaataan itti dhiiraaf dubartiin sirban hedduu natti tola. Biyya kanatti akkasittiin sirbinu ni bareeda jechuun dubbatte. Yuunivarsiitii Noorz-Westernitti barsiisaa og-barruu kan ta'an Dr. Tafarii Xaafaa irreechi guddina agarsiisaa jiraachuu himuun waggoota 30 dura bakka muraasatti kabajamaa kan ture irreechi yeroo ammaa biyya hambaa bakka Oromoon jiru hundatti kabajamaa jiras jedhan. Diyaaspooraan kuni
gaafa akkasitti walitti dhufee wal argee nyaatee kan dhugee gammadee sirbee tokkummaasaa haaromfatee deemu kana Oromummaasaa haaromfatee deemudha. Oromummaasaa haaromfatee deemuun immoo egaa hiikaa guddaa qaba. Inni kun hundi keessi haaromsa. Kanaaf faayidaan isaa guddaadha siin jedha. Sirni kabaja irreechaa bara kana Bishooftuuf Finfinnee dabalatee bakkeewwan hedduutti kan kabajamu yommuu ta'u, hawaasni Oromoo biyya hambaa jiraatus baatii kana keessa bakka garaagaraatti ni kabajata. Sagalee Ameerikaaf Alamaayyoo Qannaa, Minneapolis.